السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جفت المال أرمو الدنيا رتأكم تنبين وتجسر نجا كيساني أنا نجا كود الحمد لله رب العالمين. هذا سلطة تبولا جدمو هجنا إذا هجتشو الأف مال فانو برباتي سكان جدمي ولله لا سلطة كن سلطة عرباتي عرب كيساني كان دي لبناني سلطة باي جالة مادا سلطة باي مو إننا تنبلي ألفاتامتي misii ta'uu danda'a, hirbaata ta'uu danda'a. Bakkoota garaagaraatti argama salaaxaan kuni. Salaaxaa baay'ee bareedaadha. Isa hojjechuudhaaf salaaxaa tabbuulaa jedhu hojjechuudhaaf maal nu barbaachisa? Inni kun garbuudha. Garbuu daakamaa burkul jedhama afaan arabiffaatiin. Kana nu barbaachisa. Bagduunasii miicamee gogfame yookaan fooxaa yookaan sooftiidhaan marmaramee goskamee nu barbaachisa. Naanaa fireeshii nu barbaachisa. shunkurtaa giriinii nu barbaachisa yookaan shunkurtaa magariisa nu barbaachisa jechuudha. Shunkurtaa diimaallee xiqqaa tokko nu barbaachisa. Qonda barbarree daakamaasaa, soogidda, loomii fi timaatima diimaa utuu ta'ee bareedaadha. Diimaa ta'ee immoo lallaafaa kan hin taane gogaa ta'uu qaba jechuudha. Zayituunii nu barbaachisa jechuudha. Jarreen kanaa ergan mummuree ka'ee deebinee walitti deebinaa jechuudha. Hunduma isaayyuu haala kanaan shishifeessannee muruu qabna. Miicamee kan gogee jirudha. Waan irraa kutamuu qabullee irraa kutee jira jechuudha. Billaa baay'ee qara ta'ee isin barbaachisa. Maaliif waan nama rakkisuuf shishifatee murachuu waan qabuuf jechuudha. Namoonni gariin gwaantiidhaan illee ni hojjetu. Garuu asirratti shishifatee waan murachuu qabuuf gwaantiin anaaf hin mijaahu. Isin akka fedhii keessanii gochuu ni dandeessanii jechuudha. Wanti asirratti naaf hin mijaa'u maaliif baay'ee shifsiisee xiqqaa godhe waan muruu qabu wantiin na rakkisa jechuudha. Hunduma isaayyuu haala kanaan shifii goonee murraa loomii sana immoo hin cuunfannaa jechuudha. Murreedhaan walitti deebina. Amma kun naanaa bagduunasii fi shunkurtaa magariisa walitti murree jira. Kan bishaan loomii dhiqeera. Bishaan loomii cuunfatee loomii dhiqee amma kana lafee jira irratti naqaa dhiqoon malee. Amma timaatima illee shunkurtaa fuudhamaa mee waliin laata. Baay'ee shifachuu qaba. Wanda asirratti illee soogidee soogidda itti kaa'anii shunkurtaa akka diimaa kana sirriitti nama qabamu nama irraa shunkurtaa keenya kan fakkaata asirraa muramutti yookaan gaminaatti waliin bu'aa jechuudha wal keessa ittiin waliin ta'a. Billaa gurguddaadhaan illee namoonni tokko tokko immoo dhaanii shunkurtaalee akka keessa ba'e shifeessuu waan barbaadu. Kayaknya cuma seperti juga kasutnya shunkurtaa ya insyaallah ayye amma finne walitti deebinee jirra. Kan tabbuulaa keenya kana fakkaata jechuudha. Nyaata baay'ee bareedaadha. Nyaata baay'ee gaariidha. Keessanii mana keessanii fi haala nyaata baay'ee mi'aadha. Wajjin saalaan kakaalaa hojjetamaa inni nyaatan illee garaagara namatti ulfaatu kana fakkaataa. Isaaniin tabbuulaa keenya barbaada. Inshaallah yoo isinitti tolee isaa sabskiraayibnaa godhaa. Warreen maatii naaf taasisan jechuun akkasumaa maatii naaf taasisanidha. Naaf jiraata hamma waggaatti walitti deebinutti nyaata dhugaatii akka walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Nagaa.